Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun jaalladha. Anis baay'ee nagaa koodha. Isinirraa baduu koo fi isinirraa turuu koof immoo dhiifama asumaan isin gaafachaa. Har'a waan tokko kan irra waa dubbannu ta'a. Waa'uma Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi waa'uma namoota mana hidhaa keessatti dararaa jiranirraa waan tokko kan irraa dubbannu ta'a. Isiniin jecha. Baay'ee rakkoodha. Maaliif akka biyya namaa keessatti biyya ofii keessatti akka nama biyya namaa keessatti biyya namaa kan dararamanidha. Maaliif akkas ta'a? Biyya namaa keessa namni jiruyyuu haga kana hin dararamu jechuudha. Biyya ofii biyya Oromiyaa keessatti badii tokko malee nageenyi biyya keessatti haa bu'u jedhee namni hawwii yeroo godhatee yeroo hawwii habu kara fuulduraatti illee nageenya boofna Oromiyaa keenyaaf jedhee kan hawwanii nagaa buusuuf ta'anii fuudhanii mana hidhaa keessatti ol darbatanii bu'aa maalii qabaa erga maalii qabaa mana hidhaa keessatti akkanaan nama dararuun kan jedhudha. Kanuma waliin argaa jirru kana maaliif akkas ta'a namni lammuma ofiitiif dubbate malee badii tokko qabeetii miti. Garuu jarri kun odoo mana hidhaa keessa jiraachuu baatee namoota hojiin jiraate baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif yaada gaarii qabu namni maatii qabaa gosa qabaa uummanni Oromootis akkasuma duuba jira. Maaliif inni nama kana yoo hidhaa keessaa gadhiisan badii tokko silaan dalagne maal balleessaniiti? Namni kun akkanuma shakkiidha malee lafaa ka'anii akkanumaan malee waa tokko wanti isaan raawwatan hin jiru jechuudha. Ofii nyaatuma mataa isaaniitu iyyuu gargaarsa harka namaa keessatti jiraachaa jiru jechuudha. Kara dandeettii humnaatiinis hin qaban jennee yaadna. Mootummaan isa kana immoo dhaga'uu hin dandeenye. Maaliif akka akkas ta'e hin beeku. Maaliif akka akkanatti immoo garaa walitti jabaatanis hin beeku. Haala kanaan quba kanaan darbuuf deemu lubbuun isaanii mana hidhaa keessatti akkanatti dhukkubsatanii akkanatti dararamanii rakkoo tokko malee sababa tokko malee badii tokko malee akkanatti hidhamuun baay'ee ulfaata. Garuu isaan nama araara barbaadu nama nageenya barbaadu malee nama akkanaan mana hidhaa keessatti deetti dararanii akkanatti tokkollee namni fayyada hin jiru. Nama kana yoo namni dhuunfaan jara kana namni kun badii nurratti dalage hagana nurratti dalage jedhee Oromoon namni kamiyyuu namni jara kana badii akkanaa nurratti dalagee waan akkasii nurratti hojjetee jedhee namni isa himate hin jiru. Yookaan immoo waan namaa fuudhee kan hidhamee miti. Kan namni tokko kan isa himanne kan waa tokko namichi kun badii kana jedhee badiin isaan beekamne maaliif mana hidhaa keessatti achi keessatti dararamaa kan jedhu baay'ee waan namatti dhagahamudha. Badii tokko kan hin qabne mootummaanis hin beeka. Garuu mootummaan maaliif akka namoota kana achi keessatti darara baay'ee tokko natti dhagahame. Garuu uummanni kun odoo hidhaarraa hiikame illee uummatuma fayyada mootummaa fayyada malee achi keessatti dararamee hidhamee dhukkubsatan waan tokko faayidaa tokko hin qabu. Maaliif akka ta'e hin beeku in ulfaata jechuudha. Kanaaf garuu warra Oromummaaf qabsaa'ee qeerroo kakaasaa mootummaa kan aangoorraa yeroo aangoo mootummaa kan dura darbe san warroota isaan mormee qeerroos kakaasanii uummanni kun kan sababa san waan tokko badii tokko malee fuudhamee mana hidhaa keessatti darbame akka mootummaan amma aangoo qabu kun akka karaa aangootitti dhufu uummata kana jechuudha. Karaa mana hidhaa keessatti darbatamanii achi keessatti dararaman kuni nuti bilisummaa barbaanna jedhee mootummaa duraa sanas ofirraa kan ari'ee jechuudha. Isa amma kana malee jechuudha. Garuu
eeguma hidhamaniyyuu jechuudha. Maaliif nyaanni isaaniif hin kennamne? Maaliif mirgi isaanii achi keessatti isaaniif hin eeggamne? Silaa wanti namni isaan himatee hidhama iyyuu hin beekamu. Maaliif akka hidhamaniyyuu jechuudha. Kanaaf maaliif akkas ta'aa? Nuti hanga hoomititti immoo akkanatti badii tokko malee hanga hoomititti mana hidhaa keessatti achitti uummanni Oromoo akkanatti dararama kan jedhu baay'ee natti dhaga'ama jechuudha. Garuu achi keessatti waa tokko faayidaa hin qabu. Maaliif namni gizee lubbuun jiru sun wal gargaaree booddee siifuu gaariidha jechuudha. Wal bira dhaabatanii wal gargaaranii rakkina keessaa wal baasanii yoo wal bira dhaabatan barbaachisaadha jechuudha. Garuu immoo faayidaa hin qabu. Maaliif mana hidhaa keessatti achitti taa'anii dhukkubsatanii yaalaallee dhabanii dirqama namni tokko eega dhukkubsatee bahee mana yaalaa argachuu qaba jechuudha. Yaalamuu qaba. Lubbuu isaanii baraaruuf dirqama waan ta'eef jechuudha. Namni yoo mootummaallee gargaaruu baate maatiin isaatu jechuudha akka mana yaalaa dhaqanii qorichi isaaniif kennamu mootummaan bira dhaabbatee waan kana furmaatatti furuu qaba jechuudha. Namni tokko eega dhukkubsatee wal'aansa barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Akkuma yoo biyya namaa keessattuu yoo dhukkubsatte maaliif jennaan biyyuma namaa keessattuu hidhamte yoo dhukkubsatte wal'aansa qaba jechuudha. Maaliif si yaalanii nama dhukkubsate tokko akkasitti irratti ilaalanii achi keessatti immoo namoonni hedduun immoo isin immoo akka sagalee taatanii uummata kana achi keessaa gargaartanii baaftan abdii isinirraa qaba. Uummata Oromoo kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus isiniin jedha dirqama akkanatti yoo ta'e malee furmaanni hin jiru jechuudha. Furmaanni tokko hin jiru. Wal bira dhaabadhaati uummata kana ganamaa galgala karaa seeratiin gaafatamee uummanni kun karaa ogeessa fayyaatitti akka dhiyaatanii yaalaman dhibee adda addaa yoo qabaatan nyaanni yoo dhorkamee qorichis dhorkamee jedhe lubbuun isaa kan dura dhukkubsatu san irraayyuu akkamitti akka laalamu maalii kan jedhu haalli fuuldurattuyyuu lubbuun isaaniitiifuu baay'ee sodaachisaadha. Warri ogeessa fayyaatillee immoo dirqama laalanii dawaa isaa kennuu qabu. Dawaa sanis immoo akkamiin akka isaan fayyadaman yoo dawaa sanuu kennamaniif akkamiin akka fayyadamanuyyuu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf waan kana mootummaan hatamtamaan irratti xiyyeeffatee uummata kana rakkoo keessaa lubbuusaa baraaruun barbaachisaadha hin jedha. Isiniin jedha. Garuu ana hanga karaa dhuunfaa tokkootti ana baay'ee tokko natti ulfaate jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif ani waa uummarummaa kanaan dubbadha yoo jedhe miira keessaa seenaa. Maaliif haala uummata keenyatti taasisaa jiran jechuudha. Waan uummata keenyatti gochaa jiran kana yoo argitu jechuudha. Waan baay'ee namatti ulfaatu. Yeroo kanaan keessaayyuu immoo karaa fayyaatiin karaa hanqina nyaataatiin ulfaatadha jechuudha. Biyya keessatti kun bakki immoo itti hidhamanillee murteessaa ta'uu qaba jechuudha. Mana hidhaa keessatti yoo naannoon keessi hidhamu sun yoo namnis walirratti baay'atee bakka tokkotti nama walitti baay'isanii hafuurri namaayyuu walitti baay'atee yoo mana hidhaa keessatti innuu dhibee namatti ta'a jechuudha. Kanaaf namni tokko egaa hidhamee iddoo irra buluu fi iddoo keessa jiraatu dirqama laalamuufii qaba. Inni isiniin jedha waan adda addaatirraa akka bilisa ta'aniif jechuudha. Kanaaf inni isiniin jedha viidiyoon kiyya har'aa asumatti dhaabata. Inni isiniin jedha hundumti keessanuu nagaa ta'a. Rabbis oliif kadhadha. Qaamni keenya dirqama waa hedduu nurraa barbaada jechuudha. Kanaaf warroonni viidiyoon kiyya isin bira gahee like share gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Hangasitti nagaa naa ta'a. Nagaa keessanaaf jiraadha. Inni isiniin jedha
garuu immoo asumaan kan isinirraa tureef immoo dhiifama isin gaafadhe jecha nagaa ta'a. Nagaa keessanaaf jiraadha. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa jechuudha.